Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii. Arra application ajaa'ibaa tokkoon isin garsiisuu deema. Application kunis application baatirii jedhu namni silkiin keessan taarjii dafee isin jalaafitu. Application kana kun application kana yoo buufattan taarjii keessan tursiisuu danda'a. Faayidaan application kun faayidaa guddoo qaba. Namni bilbilli isaa baatirii dafee jalaafitu asirratti amma kiyya kunoo paarsantaa 10 akka qaba. Bakka tana dhufuudhaan asirra optimus kayyoo kana dhuftanii irratti tuqaastan akkana gizee gootan akkanatti bilbila keessan dhagaa keessan isiniif sirreessisuu danda'a. Namni gaa bilbila keessan dafee taarjiifitu application kana akka fayyadamtan application kun waan bareedaadha. Silkii keessanirraa namni hundinuu qabaachuu qabdanii application kanarraa akka waa bartan abdiin qaba. Application kun application bareedaadha. Application kana fayyadamuu qabdu. Application kana gaa Google Chrome keessa seenuudhaan application baatirii qayyoo kana buufachuudhaan application kanatti akka fayyadamtan abdiin qaba.